Sakala maftir samalukina Rapuki majibankana Walitiyanne waliyatiyanne malik Dukkiyanne padidale Mahwar sakala maftir samalukina Rapuki majibankana Walitiyanne waliyatiyanne malik Dukkiyanne padidale Kumagenge inanne subatenya malwali fasak nukara lammi ko mara agane galmangini inanne subatenya malwali fasak nukara lammi ko mara Tolle miti kullu dibe wal faluf kanna abdu fafa akka ilman bofa Jibbi bu'aan tolu yaada deeggaran goota waliif kaane jaalala dheeranna jibbi bu'aan tolu gaariitti deeffanna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belayan ki khaslama khad dunya rajirtan undinu belayan ki khoromo da ka kristiyana fi waqifata undi khaysanu salaman ni khone rabu kay la fajirtan sinar qabu jirra jirtu frema shogde motin shaneda khambara meqaf qabso gaddisu de arrantana ibsa khanne jira ibsisa mal fakkat mal irra dubbate dubbi inni dubbate khaysa duga fi sobni o khami khanjatu ragata soina yechuda lammefa imma Hoye foche faceda dimma hoye foche ergamtonni moti girrisa madrak kan grach match girrisada hoye focheda amma sakarayatti khasani warraq saginci san debisuudaf tattafacha jirani ergamtonni sani warri saba urratti duri raayegaleenu kijibature isan sani raayisni dubbanna jechu Diada amma bubbarra ol senna qabson teenye fuldirri ifa badadina wajjini ilman badadina invite share goda adawi garaguba sadefa ammas jolle harargeeti fi qabso Itoophiyaati fi Oromiyaa keessa godhamtu maal fakkaatti tan jettu laallaa jechuudha isi tan irratti ista dubbannu qabna ilman harargeeti fi qabso Itoophiyaati fi Oromo tan godhamaa turtee fi tan godhamaa jirtu keessatti akkami wallalti tan jettu tarraa haasoo tan diada Hacalu hundeessa leejani keenya dhiisi sittaafu jaa obboleessatti naafuun sittaafu maaliif miila ol sakaaltaa haa olma guddatuutti dhiisi warra girrisaa obboleessi masaraa seenuuf hinaaftaniif mootii girrisaa giraazmaach girrisaa madrak sirba kanaan si afeera isaa fi girristoota gandaalizimiin deemtan hundaafu dhageeffadha Diada invite share goda ijoolleen badhaadhina ijoolleen gandummaan qabne ta nama jalan deemnee fi ta yaadaa fi oromummaa jala deemtu qofa taan ta gandaan jaaramtee fi ta nama jala jaaramtee chiipsii namni itti kaayee deemuun tana dhiisa ijoolleen oromoodhaa ta yaada jala deemtuu fi ta oromummaa jala deemtu invite share goda ni eegalla Hacalu hundeessa Easy. Nadini, soike jalan nadini. Rabbi jahan nufi, easy baditi nadini.
hinaafa obboleessa dhiisi dhiisi kuma wayyaa sufii rakkini dhiisi dhiisi nuuf naadini kun keenya guddaan kanaa Amico namarara innanne sobnate inye DC ja hacalu hundeessa leejanin keenya gorsa warra Girrisaatii fi warra mootii Girrisaatiif akka ta'uu fi sirba kanatti banne dhiyaadha khaanis nurratti dhaqabu khaanis viidiyoo alaalu yeroonis yeroo maleedha gara sagantaatiin nyaaceedha akkam jirtan nageenyi badhaadha jirra jirtu silaawu haftee jirti nageenyi badhaadha ilmaan badhaadhina baga jiraatan ilmaan Oromoodhaa hundi keessanuu bakka jirtan hundatti salaamanni keenya qoonni irraa buqqee akkuma yeroo biraatti sinaa dhaqabu injifachaa jirra wadafiit inji wada halaa illa if dura malee if boodan jiru xiqqollee if booda deebuun hin jirtu irra jirra huqqisaa jirra mudhii cabsinee jirra laamsheessaa jirra wahuma takka ummanni Oromoodhaa dantaa isaa beekkatee jira ummanni Oromoodhaa faayidaa isaa hubatee jira ummanni Oromoodhaa waan isa baasu beekkatee jira tanaafu waan hinaaffaan deemtu ta'aan goonaa qabachuu qaba jettee wixxifattu firinqiixu hundinuu ifiifuu keessaa baati malee jijjiiramni badhaadhinni bara kurnan dhufu qofa osoo hin taane bara 50 dhufu biyya tana bulchuudhaaf xiqqollee wada halaa illam xiqqo tana abdii muradha xiqqollee xiqqashumaan jeebar xiqqashuma beekaa khiyyaa mitirqoo khiyyaa mootii khiyyaa Girrisaa khiyyaa maarree khiyyaa ganda khiyyaa mitirqee khiyyaa numan dalay dubaatu abadanu maluma fadheenu bara 50 dhufu badhaadhinni khayaadaan isa caaluu taa'u ka ilaalchaan isa caaluu taa'u ka sagantaan isa caaluu taa'u ka ummata Oromoo mootomsuu taa'u ka ummata Oromoo badhaadheessuu taa'u dhufnaan ni mo'ata sanii alatti seenaan qabaa mitirqoon qabaa anaa yaatolaadha anaa maltee anaa abbaa mitirqooti anaa si dura qabsaa'e anaa si dura gaara seene anaa si dura laffee anaa Eertiraa keessa deeme anaa Keeniyaa keessa deddeeme anaa biyya alaa deeme anaa lafa maarree irra deeme xiqquma dalaytutu ummanni Oromoo adda baafatee jabtana laaleeti adda baafatee jira abbaa garaatii fi abbaa obsaa abbaa yaadaatii fi abbaa shiraa abbaa haqaatii fi abbaa sobaa abbaa ummataatii fi abbaa maallaqaa ummanni adda baafatee fixee jira wadhumatte jaa Somaaleen ni dhumatte tun ummanni adda baafatee fixee jira abbaa ummata maqaatti godhuufan abbaa ummata leellisuu barbaadu abbaa ummata Oromoodhaa moosisuu barbaadu abbaa ummata Oromoodhaa addunyaarra jaalachiisuu barbaadu fi abbaa ummata Oromootii fi xiisha Oromootiin if nafaqee garaa baasuu barbaadu ummanni Oromoodhaa adda baasatee fixee jira tana if booda deebuun hin jirtu tasumaamma booda tanaaf mootiin Girrisaatii fi Girrisaa Madirakii fi kittillayyoolleen isaanii hundinuu mark my word bara 50 dhufu badhaadhina caaluudhaaf yaanni gadi bu'u
tokkollee dhufu katteen siifin jala sararatan ittiin si dhufa akkatti ta'u ta'a wanni aanuun gandummaa miti wanni aanuun nama heenyaa miti wanni aanuun wanni nuti gurgurachuu yaada wanni nuti gurgurachuu yaada kan nuti moosisuu ummata keenya akkitti moosisnummaas malaani haloo baafannaanii miti guma baafannaanii miti dhiiga dhangalaasnaanii miti khaadiree mallas bira geessinaadhaanii miti ilmaan diqaalaa jechuudhaanii miti ilmaan mallasaa jechuudhaanii miti dhaadannoodhaanii miti qabatamaan bata cabbaca yaada bilchaata sabaa sablammii mataa oromoof qaqqabattee khabajaadhaaf barcumarraa oromoo duraa haatee ittiin tajaajillee jaalala ummata sabaa sablammii ittiin bitanne federaalizimii dhugaa sabdansummaa dhugaadha kattiin abbaa faraqaa taanuu miti kattiin saba biraa ittiin cunqursuudhaa yaanuu miti no wanni qabsooyne bar cunqurfamne qabsooyne cunqursamne qabsooyne nama cunqursuudhaaf gorora yaasuun maali namni cunqurfamee qabsaawe namni cunqurfama jalaa bahuudhaaf qabsoo gidiraa garagaraa gaggeesse haloon namarraa baafadha jee ija dhiibuun maali ija diimeessuun maali namni cunqurfamaan narra geejee qawwee kaasee lolee lolchiisee qabsoo gaggeesse habarash 150 cunqurfamu jalaa deemuudhaaf qabsaa'e abbaa faraqaa ta'eetiin saamuu qaba abbaa faraqaa ta'eetiin cunqursuu qaba abbaa faraqaa ta'eetiin laamsheessuu qaba abbaa faraqaa ta'eetiin cidhaan irra waararraasuu qaba abbaa faraqaa ta'eetiin nama gatuu qaba abbaa faraqaa ta'eetiin nama ari'uu qaba abbaa faraqaa ta'eetiin qabeenya irratti mootii ta'uu qaba abbaa faraqaa ta'eetiin waa hunda irratti anummaan je'ee namni deemu wahuma qabsaa'ee fuun qabure warra nu gabroomse irraa maaliin addanni tanaaf dinna jechuu yaada moohamaa maqaa taateef tanaaf dinna yaada fadhiitoo maqaa taateef tanaaf dinna yaada if dura nun ceesisne maqaa taateef yaa ijoollee badhaadhina daandiin isinirra jirtan daandii haqaati karaan isinirra jirtan karaa dhugaati yaa ummata oromoo daandiin isin qabattan daandii sirriiti karaan isinirra deemaa jirtan ka dhugaati maaliif gandummaadhaaf miti ka qabsooyte oromoon jaarraan abbaa gadaa elemoo qilxuuti wajjin rasaasa addal bilisummaa oromoo jawur uumanii dhaabasan uumanii hogguu qabsoo gaggeessan harargeedhara mootii Itoophiyaa goona jaaniiti mi qabsaawan qabsaawwanni keenya saniif hin duune abbootiin teenya saniif hin duune roorroo oromoo irra jirtu firraa kaasuuf qabsaawan injifachuudhaaf gabrummaa firraa kaasuuf nama cunqursuuf miti cunqurfamni waan ta'e maqaa beeynuuf nama cunqursuudhaaf gorora yaasu cunqurfamni waan ta'e maqaa beeynuuf nama hiinee cafaquudhaaf ijan diimeessan qabeenya saamamuu maal akka taate maqaa beeynuuf namarraa qabeenya saamuudhaaf bololo gorora yaasnee hin ceenu shanaafanne walqixxummaan haqa ummataa eenee biyya tana bulchina kaeera cabse hoolaantummaa seeraa hin jirtu jee wixxifatu ragaadhaa wajjiin hashlabbee karaarra deemtu hunda heera akka bartu taasisan sanna heera an heera cabsinaan mootummaan heera na kabachiisuu qabdi dirqama kun abbaa fadhi taanaan maa abiyyin taane heera cabsinaan ni adabama abbuma fadhi taanaan olaantummaan seeraa kabajamtuudha jechuudha isii tanarra dhaabbannee qabsoo goona malee yaa ijoollee badhaadhinaa yaa warra rabbiin halaalatti jahanneef yaa warra gandummaa jalan deemne yaa warra nama jalan deemne yaa warra dhugaa fi dhugaa qofa deeggaru oromoon injifattee harkaa qabdii tana gad hin dhiisina dhaamsa keenyaa jechuudha maaliif tana jechuudhaaf dirqame irraan tana maaliif hin gadi dhufe mootiin shaneedhaa
Freu Mashau Gide Obolesi Mugabe da Barame Akboda Arale Ibse Genoda Kangumishane and Udu beside you. Arale Barame Kabota Hogudu Bisule Akawani Nin Katabini bassist Harkini Olata Hidi Walinketatu Ijina Gartu Manzaradan Vayadama Hasonisa Skiskadawa Hasonisa Shagoyebua Wanuman in the Tubatu Hunti Waloiti Igni Oromoda is a case and Bahaj Raichu Gurba Barame Abso Oromoda Wayan if Gurura Chabi Gurba Manaka Barame Ilman Oromoda Ibse Gurraatu Gurba Grimat Runafad and Absok Aeroda Lamshe Sudafo Jachatu Arantan Hayu Janeho Guyanun Ani Hanuma Halesani Ani Hanuma Halesani Yakasa Sat Ilaturi Habadisa Himaturi Hachubusa Sat Ilaturi Garangagalunuti Garangagalu Dawudib Sada Wanija Ninjur to Freu Masho Gide Arralle Digelman Oromotu Siarkajir Arramotu Mantum Kabajad and Sigalchite Miliena Hudanin Sisimate Direret Egum Sasi Gote Yawa Iranfatu Galchite Hotel Site Siste Hesan Nafaqomte Hallo Dinas and Akati Jira to start a Gavasu Abide Sabati Ojin Makale one Gote of Tesibe Saniras Debite Absobi Fasadi Gagesu of Murte Fata Tokofa Tana Ilman Oromo Hundika Gayfatum Barbada Akawatusim Barbada Gava Biyagaltan Absoga Managaetani Warana Oromo Haysat Ilman Oromo Haysat Wayane Mahtani Warafan Oromon Dupan Warana Ojin Galchita Lengisto Tarati Abokam Jirtanaga Fayad Agizejani Gurbani if you want to run a case of Afan Oromo Lana Yaki Haysan Kadura Kawarragal Chitan case and Ledina Nuna after Tafatani Achitis in Arca Fashalai Urmi General Kamali Viconelela Baba Garasu Fada Warragavas Dame on Tarajan is in Arca Kaban Jarris and Akasit Late Sat Ilamtan Tolera Alaga debate Eduga and Haisa or Rafan Romon Bananijani is in Satilan, Nulen Ugante, Yakasitu Mata Oromo Birati, Foot Atama Uguan Arcat, Duran Ololos in the Rot of Nasena, Taamata Juar, Tarrabobo, Jerus Arkuf Tayson. Ergama Yane Tema, Lako Yane Rafuteta Nimanta de Laguju. Arkuf Tayson, Ilman Oromo Hundia to Taduar, Oromo Lynch Absur of Akalench or Latal and Mayfate de Lagujurus, it tidu Futason, Gavas Oden Uhau Tayson. Nuti hinaftu arra obbolei sama sarabasu barbadurra dulu jirra. Nuti kayen tawal jarte khales qabso Oromo diga turterra dulle. Arras taqay wal jarte masarada Oromo basne kenyane inayette ya ujurturra dulu jirra. Ejjannon tenya takhale tikkon jijjirre. Arrasin jijjirre borusin jijjirre. Freu ma shaw gidey fan. Arratan qabso gamanagani gaggeysina jani warra naga hokkara fidu warana khaysa naqani Nufidan Abboy Sabahati Ranu Fudani Lenjisi Haysati Rakabamte Gavasala Jirasa Tilatur Egas Bodo Guas Dachan Bakatilenji Aniti Safi Bakalagarbati Vimoting Risa Madrak Akanim Suminya Tanjani Ajanda Garagara Motumba Hanarat Umaturan Sanis of Safi Murano and Kesa the Reas Gang Motuman Motuma Harahundan Bilchat Uguman Bilchat Amma namonika botaye dandafan namonika bofqadu tasammafan namonika shimalli sabdi safan namonika mumicha minister Dr. Abiy kun warra sandwich dugumante asbe sandwich akka kheti sandwich nyaatani osonte inni affela manisan affela mani asban dinni san affela asbe mala ummacha asban mutanno horacha asban Hogwati hasoitu wana te hasoitu sibekan. Kharaati dem turra kharaat bakati tigalu dem tu sibekan. Akati titei surrai wan te su sibekan. Mutanno ra lenji anechu.
girri gara baqalaa fi mootiin girrisaa madrak kawayaan efdala guufi shanee waliin girri adda uumaa turte hin milkooyne itti gufattan jarri kun obsaan mataa qaqqabatee keessa dabre sanis guyyaan ni dabre eegas booda qabsoo kara nagayaa gaggeessina jettanii wa'ada seentan tokkoffa karoorri isin baafattan karoora sadii tokkoffaan qabsoo gama nagayaa gaggeessu miti fakkeessu qabsoo gama nagayaa gaggeessina jennee haa fakkeessinuu ta'ettu lafa kaayyattan lammeeffa qabsoo gama hidhannoo gara lixa oromiyaatiin jaallemaaroodhaan haa gaggeessinuu ta'ettu lafa kaayyattan sadeeffa caasaa teenya mootummaa keessa na'inee miseensota keenyaa fi maadhelee teenyaan mootummaa hujiisii paaralaayiz godhuudhaan uummanni akka isiirra fincilu taasisnee ji'a 3 fi 4 fi 5 mootummaa tan ifatti galchina jettanii karoora dhokataa obbo Baqqalaa Garbaa mootii girrisaadhaa obboleessa inaaffaadhaaf masaraa baasuu barbaadu obboleessa inaaffaadhaaf masaraa keessaa fudhatee ifi ol seenuudhaaf qabsoo Oromoo laamsheessu jiru leencoo lataa lammeeffaa zamana keenyaa mootii girrisaa madrakka ammaan tana Oromoo walafaan deebisiisee wal nyaachisu jiru karoora kana lafa kaayyatanii itti dalaguu eegaltan xayyaaraan meeshaan achi buute lolli lixarra deeme kana hunda keessa jarri kun obsaan dabreeti wal kadhatanii wanni biyya tana dhuftaniif walii tumsa ta'uuf nagayaan isin galchine malee waliin diina ari'uuf nagayaan isin galchine malee wal nyaachuu fi miti jaanii obbolammaa Magarsaadhaa marii garagaraa irratti muumichi ministeeraa Dr. Abiy Jimma irratti gaafa ODP'n uumamtu xawal walleen nuun feesisu jechuudha warra ganamaas dhaabbatee galgalachi dhaabbatu warri qabsoo Oromootti kalee daldaltaaru turan arraasni daldaltan itti khasaartan malee itti milkooytanii takkarra lamarra sadii akkatti yaaddan isiniin jee isinii dhaamee ture mee wayiin isinii mayaa shanee shanaafattu biyya tana girgirii adda addu ka'aa jettan yoo filmaanni kun filmaata nagaa ta'uu baate yoonii fi akkaataa mootummaan tun itti jirtu jijjiiruu baate yoo namoota isinirraa hidhame gadhiisuu baate yoonii fi akka isin barbaaddan ta'uu baate no girgiriin kaatun jirtu isiniitu kan dakkaata isiniitu daaraa bubbeerra baate ta'a malee daaraa qilleensi fuudhe ta'a malee isiniitu kabartan akka 1990 takkaasanii kuta malee isiniitu heeraa fi seera jala oola malee isinii dhabamuu ta'a malee biiti jeequmsa keessa seentee dhabamuu teessu akkan jirreen isinii mirkaneessan no akka xiyyaa miliyeenaan jira haadheeffatee isin dhabamsiisuudhaaf murate ejjennoon teenya tagaala gaafa turre tan shaneerra qabaachaa turre arralleechuma jirra itti duudhaaf qophiidha inuma if booda deebuun hin jiru tan irratti mashkorma mellam zilay maaqaabat ellam mashqaabat ellam diina ummata Oromooti isin hin jennee jirra isin diina ummata Oromooti arra warra lixaatiif yaaddaniitii miti ka interneetii naa gadhiifamu silkii naa gadhiifamu koronaa vaayirasii jiraayettan no hariiroo isin kalee isaanii wajjin silkiin haasawaa turtan daldala lafa jala isin duula gaggeessaa turtaniitu isin irraa cite hokkora isin kaasuu barbaaddan ta silkiin gaggeessaa turtaniitu isinii deemuu dhaabbate komaandi poostiin jiraachuu waraanni akka isin feetanitti lafa bal'ifachaa akkan deemne taasise komaandi poostii bar mootummaan hin geessine ummataa gaafatee bar hiriira bahee shaneen diina Oromootii koottaa nurraa dhorkaa jettee guujiin hiriira baateemi hay shaneen diina Oromootii koottaa hiriira nurraa baajanii nurraa dhorkaa jee ummanni naqamti hiriira hin baane dambidolloon hiriira hin baane gaafa shaneen haadha biratti ilmoo gudeeddu maan dubbatina gaafa shaneen baankii saamtu maan dubbatina gaafa shaneen hojjetaa mootummaa kaachir ramadamu ajjeestu maan dubbatina gaafa shaneen daldalaa naggada ala gootu maan dubbatina gaafa shaneen hoteela naggaadee keessa boombii darbitu maan dubbatina gaafa shaneen gommaa keessa nama keessee gubdu maan dubbatina
gaafa shaneen ummata shororkeessitee fixxu dubraa fi ijoollee qawwee hidhachiisteetti taphattu haadhaa fi ijoollee wal bira gudeettu maan dubbatina gaafa Gujii keessatti abbaa manaa mukatti hidhanii haadha manaa ta'iraatatti kannitetti harka fooxaasii irratti xaragatanii isii ijasaa dura gudeedan san maan dubbatina arramaa isin mul'atte itti mulkooytanii jechuun nuti waraana ni qabna waraana poolisii Oromiyaa qabna obbo Shimallis Abdiisaa nu jaaru jira hujiirra nu oolchu jira humna horaa jira Itoophiyaa fi miti Afrikaaf tasodaachistu horaa jira horaa jira diina sossobaati dhungachaa mataa gadi qabnee fi faarsaa ka xullub hin jenne kan warkaan jenne hujii dalaguu qabu dalagaa jira mootummaan keenya dalagaa jira ijoolleen teenya dalagaa jirti hojjechaa jiran akka amma booda Oromoon hin cabnetti hojjechaa jiran girrisaa gandaan deemtu ta ganda kiyyaan aangorra kaayadhee qabeenya lafaatii fi qabeenya naggadaa import export waan marree qamadii marree zeeta marree sukara soogidda dhadhaa marree kana naatu qabata jettee gaafa dura jijjiiramni dhufe girri jettee alarraa dhuftee laayisensii baafachuu isin dhoorganii girri jettanii maallaqa fixattanii ala dachaatan hunda kaayoo keessan galmaan gaachuuf girrisaa jala ca'uu jirtan malee kaayoo Oromoodhaatii miti noo nuti bolola ifti ajirsuudhaa qabeenya ummataa saamnee nugusa if godhuudhaa hin qabnu nuti haadha Oromoodhaa ta miilaan deemtu kopheetti godhuudha kaayoon teenya ilmaan Oromoodhaa firidama mataadhaan dubbachuudhaa mirga dubbachuu qabaachuu taasisuudha kaayoon teenya qabeenyi Oromoon irraa saamamtu irraa dhiibamtu san akka irraan saamamne abbaa hiru ta'uudha qabeenya kalee Oromoon abbaa taajjabu abbaa taa'ee qorii nyaadhamtu keessaa hinaaf taa ture san arra Oromoon deebitee abbaa hiru kataatu taasisuudha kaayoon keenya saamuudha miti guysuudha miti nama abiyyimmaa badhaadhinimmaa isinirra smaartiidha Amaaraa walitti ruufeetan hin dandeenye Somaalee walitti ruufeetan hin dandeenye karaa hundaa walitti ruufeetan hin dandeenye maaliif isinirra shaaxira guyyaa lakkaawwattan malee muuxannoon lakkaawwanne isin qe'een bulchine isin manaawu akka gaariitti hin bulchine isin manuma keessanuu haadha manaatii wajjin akka gaariitti hin bulchine isin hin bulchine Fireemmaa Shaw jaartii wajji jira hin jiru Jawaar Mohaammed jaartii wajji jira hin jiru haalli Baqqalaa Garbaa akkami kasi haalli Maraaraa akkami kasi warruma siyaasaa kana naannee isuun dalaalime dhuguma walitti himna hamaa akkuma moluuti jaatana takka walitti himuun gaarii mi nama mana saatuu bulchuu hin dandeenye ka bultii isaatii fi ilmaan saatuu akka gaarii qabatee deemuu hin dandeenye biyyaa fi hawaasa akka gaarii nuu bulchiisaan jechuun faafa inuman taatu inuman taatu tanaaf gareen jaaramtee deemtutuun hundinuu tamanaawu akka gaarii bulchuun dandeenye ta amala dardarummaadhaan fixatin amala buxaaluudhaan fixatin Fireemmaa Shaw gudee dulloomuus nama dulloomuu didee ammallee aangoo irrattiitu jiru aabaa adda bilisummaa Oromoo shaneen hoogganamtu kalees diina Oromooti arraas diina Oromooti boruus diina Oromooti hanga waan deemaniin ta dur irra garreessan hin dhabamsiisnetti hanga warri harki isaanii dhiigaa kursii tanarraan kaanetti hanga ijoolleen qeerroodhaa dhuftee dhaaba kana hooggannetti dhaabni kun uummata Oromootiif bakka bu'uu hin danda'u tana Oromoon hubatte Harargee keessa arrabarraa muraa turtani sheekha mormarraa muraa turtani tasbiidhaa wajjin qaamaa wajjin rakkisaan turre uummata keenya cinqaan turre akkamitti arraan tana ummanni keenya wanni ufuuf jee akka lixa Oromiyaatti mishigii isinii ta'uu didee yaa'ichi godhuu waraana achi leenjisuu didee ifee gateef maal waan isin 1990 takka isaan gootan beeka achi booda akkatti waraana diigaa turtan akkatti Eertiraa keessatti arra inumaa Fireemmaa Shaw gudee dubbateeti korraapshin irraa naasoo irra ta'u bannaatu Fireemmaa Shaw gudee korraapshin irraa akkamitti haasooytaati namni ifiifuu korraapshinaa akkami korraapshina irraa haasoo
nama jeesuudhaan korraaptiidhaati. Qabeenya qabsoo Oromoo saamuudhaan korraaptiidha. Baasii meeqa Keeniyaa keessa banachaa turte. Foreign exchange Uganda keessa banachaa turte. Enatire Uganda keessa godhaa turte. Biyya alaa keessa Duubaa keessa bizinasa adda addaa ka qabsoo Oromootiif deemu saamaa saamsisaa ilmaan Oromoo gurgurachaa qabsaa'ota gurgurachaa waboo gurgurachaa katti turte san hundaa arra deebitee akkamitti nama korraapshinaaf laalatu taataati. Mee maal Jeffrey Maashoo gide kan dabatu jechuma sarrame suma Oromoo irra ga'e ummata hundaa addunyaa fi ummata Oromoo fi ummatoota Itoophiyaa hundaatiif ifa gochuudhaaf walga'iin gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo erga as biyya kanatti deebinee si'a lammaffaa ka ta'edha. Walga'iin waa takkaan siima Free Maashoo eegaa haasoo eegale arra haasoo arraa kana keessatti ummata Oromootiif fi Itoophiyaatiif jechaa ture malee Oromiyaa maqaa joon kaasne. No dubbiin ati Oromiyaa naa buqqisa jettee eegee jala lultu san hin jirtu bakka san. Hin jirtu tokko sii bira nigdi qaanqaan waan ittiin naggadani waan ittiin soban wanni inni irra jechaa ture tabiraati. Tanni irra gaggeessaa ture tabiraati. Ittiin si sobu jira. Laal dhageeffadhu. Bu'aa bahii addummaa Oromoo waggoota lama amma waggaa tokkoo fi ji'a ja'aatti deemaa jira. Ta'e kana keessatti bu'aa bahii ta'e keessa darbe kana hunda bal'inaan ilaalee jira. Kanuma keessatti bu'aa bahii ama tokkoo fi baatii ja'an kana isaan keessa dabran kun jammaanni shaneedha. Laal jammaanni shanee ka ja'amu kun Free Maashoo gide akkaan isin himeta dhiiga Tigreesis Amaaraatis ni qaba. Inni if beekanni warri isa jalatti hafee baandiraa addarratti hidhatee harkarratti hidhatee yaa'u hundi diqaalaadha. Diqaalaa maqaan qabne ganda keessatti gandayyuu dhalatti warra Oromoo hongeessuu barbaada. Warri imma mootii Girrisaa cinaa dhaabbatee Oromoo irra duulu tokko ka gandummaadhaaf deemu. Oromummaa ni qabanii ammoo gandummaadhaaf deeman kuwanaa keenyaadha. Kennaaf deeman keenyaa bakka isa kana achina inaa kun keenyaa mitiidha. Hogguu isa achina qambooda akka jimaara ammis godhanii godhu yaa'an waa hunda. Kun gandummaadhaan deemu. Tokkofa lammeeffaan ammoo ka deemu jiru ka beekaa Oromoo tana wal lolchiisuu barbaadu. Maaliif Oromoo wal lolchiisuun Oromoo cabsuudha taati. Oromoo cabsuu taati. Oromoo cabsuudhaaf Oromoo waliin dhoyta. Akkitti dur cabnees akkasi. Akkitti macabu jirruus cabuu barbaadamnuus akkasi. Rabbi badhaadhinaan nu dhaqqabe duuba. Haa hin cabnu amma. Abbuma fadhee caba malee. Abadanuma hin cabnu tana quufatti himaa rafa. Warri barashan nan dabre na jala yaatanii wanni niin isinitti hin kijibin akka jirtu beeytan hundi tana narratti dhiisii amani. Abbaa fadhee caba dhaaba fadhee caba malee. Abadanuma Oromoon amma boodan cabtu. Abadan tana gaajolleen badhaadhinaa laal mudhii hidhatteeti. Maaliif namichi taa'eetuma mana keessa ganama faxara nyaatee calliseetuma taa'ee laaqana nyaatee calliseetuma taa'ee hiraata nyaatee calliseetuma taa'ee eegas qalan godhee waa hundi wanni inni dalagu Feesbuukaa ganamaa galgala waa'uma Feesbuukaan naanneessa. Ummanni biyya bulchu jira. Ummanni hojiidha jira. Isaa hukuman qaban ummanni. Deemu jira ummanni bakki isaan deddeemaniif bakki ummanni jira waladda. Ummanni biyya bulchu jira. Ati immoo warra taa'ee dalagaan qabne. Ka ummata irraa jijjiirama fiduudhaaf ummata Oromoo moosisuudhaaf halkanii guyyaa irriiba dhabee maadaatiin asitti ba'ee ganamaa galgala waan gargaraatiin dalaguu irratti diina alaa diina keessaa diina gamanaa diina bitaa diina mirgaa diina boodaa diina fuula dura hundumaa'uu roraasee takka takkaan ruhii keessaa baasaa deemu jiru warra Oromoof dalagu jiru arrabsaati warra taa'ee garaaf dalagu jiru ka ganamaa galgala akka joollee dalagaan qabnetti Facebook marra taa'eetuma wawuma khatamu farsi taa'e jechuudha. Sababni ati farsituuf maal gandummaa. Gandummaa tana dhooyfachuuf maal jette qabsoo Oromoon naan jette. Ana eenyu shawwaddaati. Eenyu kaati shawwaduu barbaaddu. Ummata Oromoo shawwaddaati. Ummanni Oromoo kun affeelamee bara. Shuumoo affeelamtee ta'ee jira. Ummanni Oromoo bishaan shuumoo affeelamtee bishaan fixate.
ummata oromoo sossobuu hin dandeessu wanni girjaatu hundi ta'e isaati ni beeka ummanni oromoodha maaliif girjaanis ni beeka eenyu sobuu dandeessu sobuu hin dandeessu jechuudha tanaaf qabsoon badhaadhinni gaggeessu jiru to oromooti oromoon ni cabxi je'ee namni yaadu gareen gamanaa fi gamanaa tanaatu wal cabse inuma yaadina maaliif ta duraati bobba kan mana keessa taa'ee ganamaa galgalan qoonqoo nyaatee feesbuukuma dalagaansa kan addunyaa fi Itoophiyaa guutuu bulchu jira muummicha ministeeraati paartiin tun paartii badhaadhinaati kaafaa fi abaa fi marree fi madrakii fi marreen deemtu tun ifiifuu waliin ta'ini gamta taatee deemuu jirtu ta ifiifuu tokkoomuu hin danda'in hattummaaf walii galan aangoof walii galan malee booda osoo mo'anii irra wal fixuu ta'an moo'uufuun ta'an osoo hin sinjeebar moo'uufuun ta'anii irra wal loluu ta'an osoo oromoof yaadan immaa tokko ta'anii bara itti tanii tokko ta'anii akka ummanni Itoophiyaa kun hundi abiyyi jala tokkoometti silaa tokkoomanii bara ni soban maaliif hundi alaafii ta'uu barbaada itti hayyuu duree ta'uu barbaada hundi Juwaaris Baqqalaa Garbaatis nyaateeti Profeesar Maraaraas nyaatee Daawud Ibsaatis nyaatee inni gabba'uu barbaada ummanni maas manguddoodha kun irra beeka jechuudha hanganni akkatti inni eegee lulurraayi waan inni eegee luluuf beekan OMN maqalee shadee arrabsaa tureetu arraantana shadee dhiyeessa laal zamanni gizee jijjiiramu OMN qophii shadee kaleen dhiyeessine saniitu arra obboleessa cabsuudhaaf qophii shadeedhaa dhiyeessa tanaan akkamis hin galle xiiqii jiraa Jawaarammaas nama masaraa naqanii miti hin ta'u masaraa naqu abiyyiin bar gurbaa fi dhiyeessee laalee boshoqa mi'aan qabne boshoqa humaan tarre boshoqa sabaan taane hawmaatiif hin taane namuma haasawaa bakka ni jiraami nama haasawaaf rabbii uume ta'uusaa harkee bar moggatti ofirraachi dhiibe bakka maaliif hin ta'u ummataafis hin ta'u ifiifis hin ta'u yooma akkanumatti kara deddeemee waa butateetuma jiraate irra jira haaji butaateetuma malee faayidaa akka inni hin qabne ilaaleeti silaa namanne jaba amma bu'aa qabu hawaa hunda ija bilchinaatiin laalu hawaa hunda ija tasgabbiitiin laalu nama mataa qaqqabatee waa barachuu danda'u ta'e akkamii gadhiisa abiyyiin sossobeef jala nagaa bakka kun faayidaa rifeensa irraa kutatee gadhiise jechuudha baqee dhumee jira ammaan tana osoo gartanii baqee dhumee jira sinaasisaa akkitti Jawaar jiru ayyayayayay suma naasisaa'u hamileensaa daakamte girri isaan isa jala jirtu tabiyyaatunis hamileen daakamte ummanni oromoo ufuuf jee gaanuti yaa garaadha oromummaadha wal jaalanna habtuu teessan hin barbaadu dubbanna malee bakka hin qabdan oromoo biratti no tasuma akka nama moo'utaa taf caraccartan malee ummanni oromoodha haleenjiidhaan garsiisu khayriidhaan isin garsiisu khabee abiyyi deeggaruun isin garsiisu khabadhaadhina deeggaruun isin garsiisu khamaallaqa buusuudhaan isin garsiisu maallaquma oromiyaan badhaadhinaa buuste qoftiinu Jawaar guyyaa sadii irriibaa kaasuu ditte stress full stress depressed gurbaan fayyaan qabu depressed ta'e zagamtanyaa ta'ee jira zagamtanya fayyaa qaba isinitti fakkaatina osoo fayyaa qabaatee koronaa vaayirasii firraa dhorka jee saabuna harka dhiqatu xurii harkatti dhiqate keessa kaa'ee ammaas harka rigatee xurii san keessa harka baasee riikoontaamineet osoo fayyaa qabate akkamii godha waan akkana namichi biyyaan bulcha jiru akkatti harka dhiqatan hin beekne fayyaa qaba jettee yaaddaate depressed gurbaan fayyaan qabu nagaan qabu gurbaan maanama kee ganda kiyyaa tuyxeetti as dhufuu ni dandeessaa jechuunatti maanama ganda kiyyaa tuyxee yoo fayyaddu taate gandummaadhaan ka deemtu taate ammoo dhugaan jiru namni koronaa vaayirasii firraa dhorkaadhaaf harka dhiqatu saabuna dhagaarrallee taatu kaayyateeti hitlii biraarrallee taatu kaayyatee meeshaa biraarrallee kaayyatee harka xuluqqodhee akka gaariitti dhiqata xurii itti dhiqate keessa saabuna kaayee harka olin rigee xurii san keessa saabuna fuudhee ammaas lamada dibatee namicha kana dhiqatee gabbaasu fayyaa qaba akkamiin jettaan kaleen irraa miti bar guyyaa amat lameen kana keessa waa meeqa garagala namni haraaraan addiktidiin waan namni alkooliinis addiktir ta'a bar dhalaanis addiktir ta'a maallaqa bololaanis addiktir ta'a namni maqaa barbaadaanis addiktir ta'a waan adda addaatiin addiktir ta'ee jira gurbaan
ayatolaa ta'uudhaaf addictididha alkooliidhaan addictididha dhalaadhaan addictididha bolola aangootiin addictididha waa meeqaan addicted ta'ee jira gurbaan dhugaa walitti himnu hay namni osoo Abiy warri biyya keessaa opidiyoo kan dheessin wajji hidhamaa ummata kanaaf tajaajila kannaa qabsootana milkeessee waa hatu khayyaadini inni dhufee shaakkisoo gaafatee bakka warqiidha dhufeetuma shaakkisoo real estate ay warrummaan opidiyoo kun ka qabsoo hadhooytuu gaggeessaa kabalamaa dhiitamaa ariyamaa hidhamaa tumamaa ummata fiitiif ergamaa mataa qabatanii guyyaan keenya ni dhufa jabaadha guyyaan keenya ni dhufa jabaadha jee lafa jala wal jaare jabaadha guyyaan keenya ni dhufa jabaadha jee tiimii ummatee lafa jala jaaree dhufeewu hattummaa finceene kadirree xayyaaraatiin fuudhan guyyaa dura galetti miliyoona maddaaraashii maallaqa miliyoona meeq waan ummanni itti ol seene fudhatee torbaan osoo hin gahin shaakkisoo warqii naanaa kan namtu namicha jee barkun zaraafi namicha real estate finfinnee keessa gaafatu zaraafi kajoollee qeyroo miilaalam shoyte wallaanin makiinaa miliyoona 8 meeqa bitatee as keessa jiraata aboo rabbi sodaadhu abbaan waraanaa akkam ijoollee miilaalam shoyte dubra miilaalam shoyte ijoollee oromoodhaa tagaraa marrimaayyaa osoo wallaanee tajaajilan kanniniif makiinaa bitatee akkamiin magaalaa tana keessa deema namni ati nama kana biyyatti kannita osoo arraa an taaksiin hin deema ijoollee miilli laamshee miilli irraa muramee artifishaalliin itti haa godhamu ta marrimaan alayyaa marrimaan haa deebuufi ta ala bahuu qabdu ala habaatu taas keessa wallaanamuu qabdu haa wallaanamtu tanurraa dhumte jeetuma ameen lameen kana tanumarratti silaa dalagee gurbaan kun arra akkamiin mi'aawee sukkarnaanaa ta'a akkamiin mi'aawaa arra silaa ammoo Dubaayii makiinaa naqachuu irratti mana fooqii giraawundi pilaastirii irra galuu qalaw ergachuu dubra ol naquu gadi baasuu olii gaduraa waa meeqa naanneessuudhaan mee ilmoo Oromoo takka talaamshooyte tam gargaare sa dhugaamaa walitti ne goofanduma banee maallaqa gurrachuu ala maqaa OMN ayyaana afreeffaa shaneeffaa jeeffaa jee gurrachuu alhamdulillah baranamma manni tokko qabiyyaalaatiin na bilbilan aboo rabbii jee galatoomi barana vaayirasiin koronaatu juwaaruu maallaqa goofandimii OMN irraa najaanu baasee jaaniiti ummanni alaanatti mujjira ummanni biyyaalaa aboo barani koronaan numa dhufee rabbi najuman waa baasu malee maallaquma juwaar jalaa najaanu baasee jaanii amata eeggateeti gisee taaksii ummanni dafkaan bulaan maallaqa deeffatu maqaa Oromootiin itti dhufee daldalaan siyaasaadha naggaadeen siyaasaadha maqaa Oromootiin maallaqa irraa guurrate mana maqaa Oromootiin bite maqaa miidiyaatiin bite maa community Minnesotaatiif hin kannin maa ummata Oromootiif cultural center ummata Oromoo jetteen kannin maa ummata Islaamaatiif hin kannin masgidaa godhatanii maa ummata Kiristaanaatiif hin kannin cherchii haa godhatanii maa ummata waaqeffataatiif hin kannin atti waaqeffatanii gurguratee kiisha kaayyatee caljeeta cal አይና ወጣ ሌባ የዘመናችን ዘራፊ በስመ ትግል አታሎን ነማ ከና አከሚጣ ቢዮጂ ፊ በዳዲና ወጂ ወልትፍና እንታው የቹ ተስመንተው that's why he is depressed sani farka katti diqatanu wallale sabuna turi khaysa baase diqate ummata keenyalle virus kanaan balleeyse mootummaa tana khomachuu fi beekimanni wallale qofa isinitti fakkaatin akkatti karkakkas gode namatu akkamin namni biyyaan bulcha jawu harka koronnaa irraa diqadhaadhaaf rabbii sunuume sodaadha kuno videoon warra nerkiniif ragaadhaan isin dubbisna nuti qabatamaan jechuu hin goone akkas warra jettaniif kijiba namarran keenyu nuti olola namarran keenyu maaliif boru fuula rabbii dhaabbanna nuti duuf teenya boru laan vaayirasiin koronaa biyya keenya seenee akka jiru beeksifamee jira karaa vaayirasiin hojjetamu tuttuqaadha
Harka dhiqachuu jira. Kunoo fuudhee saabuna amma dhiqachuu jira. Laali likkit amma harka xulug godhate fuudhe kunoo eegi kunoo saabuna fuudhe amma nama kana rabbi sodaadhu akkamin nama kana biyya bulchite prime minister kiyya presidentii kiyya marree kiyya gandummaan dhukkuba gosummaan dhukkuba gandummaan dhukkuba dhiisi firraa haqarratti rarraatee dhugaarra rarraatee dhugaa deeggartee jibbamuuturra jira soba deeggartee jaalatamurra tanaaf dhugaa deeggarra durirraa kaasnee ejjennoo ganama eegallee xiqqollee kanaaf ikkanan goone bakkuma karaa durirra yaa'u jirra khashana dhaqeenyu girrisaa fi ganda khashana jalama gawgaraanu girrisaa fi ganda nuti akkuma sumat shane dhawu jirra akkuma duri dhawu nuti zaraa fi hattu ummata oromoo ciibsaa qalaa turte ta abbaa torbeetiin komishinar Salamoon faajjeste burraayyutti tafalmattu intala shawaadha intala amboodha ilmoo biraa fuudhanii jaarsaa fi isii waliin katifanii ajjeesan biyyaalarraa hin dabarsaa ture qabsaa'ota meeqa abbaa torbee jedhanii balleeysan ajjeesan ummata oromoo ajjeesuu irratti humnaa'ee deemu ummata hayyoota oromoo ajjeesuu irratti humnaa'ee deemu ummata diinan ajjeesnee diinaa ergamu qabsoo oromootiin naa deeman maqaa oromoo maqaa fidhataniif jettee yoo kajala deemtu taate maqaa jalan deemu kaayoo jalaan deema malee maqaa jalan deemu hujii jalaan deema malee maqaa jalan deemu gocha jalaan deema malee maqaa jalan deemu ragaa qabatama jalaan deema malee tanaaf adawwiidhaa jenna jechuudha diina ummata keenyaatii jenna tanaafu firee maashoo gidee arraan tana gisee asirra taa'ee haasa'u qabsaa'aa fakkaate hogguu asii haasa'u ummanni oromoodhaa sirriitti beekaa jechuudha korraapshina kan firee maashoo irra korraaptiidhaan jiru yoo hattummaadhaan namni isarra maallaqa qabsaa'oo taa'ateen jiru kaalsii dhume kophee dhume qawwee dhume maarree dhume jechuudhaan namni qabsaa'ota irraa maallaqa guuraa ture isa biyya keessa eega dhufee mootummaan mana kannitee fi mana bar gullallee ofiisa gullalleedha keessaa baqattanii yaataniiti badhaadhinni keessatti isin galchee barfidee dhaqaanfadhaa hudduu qofa keessanii Tigree dheessitanii biyyaan baane yoom ummata kanaaf teessanii gidiraa ummanni kun harka wajjii agartan nami nabaasi takkitti teessaniin jettaniin baafannee lubbuudhaan bilisummaa ummanni isin bilisoomsee isin galche irratti badhaadhinni hayyama isinii godhee isin simatee bar mana isin darsa keessa dhiistanii keessaa baqattan keessatti isin galche osoo kabajaa taate isaaniif kabajaa qabaattan osoo ulfina taate isaaniif ulfina qabaattan hin qabdanii jechuudha dhageeffadhaa dursa ka ilaalee seera hojii fi naamusa hojii qabsoo karaa nagaatti seene kana caasaasaa keessa gubbaadhaa amma gadiitti ka jiru kana gilgaalee waan wayyaa'u qabuu fi jabinasaa fi laafinasaa kana hunda akka gaariitti gilgaalee gara fuulduraatti caalaatti jabeessuuf caasaa hunda bifa caasaan teessan rakkoo ni qabdi hoggansi keessan rakkoo ni qaba laal iyyumasaa tilmaama keessa galchuudhaan ka malootaa fi faloota addunyaan labsu qofa osoo hin taane haala jireenya ummata keenyaa fi hiyyummaasaa tilmaama keessa galchuudhaan maloota salphaadhaan isaan mootummaan tanaafuu firee maashoo gidee dhiigni ummataa ilaa ammaa sirra jira
shaneen adawwi ilmaan oromooti khalli xaarraan tana ilma oromoo qawwee dhawachuu jiru shaneedha diinaaf ergame ka finfinnee keessa taa'ee ganamaa galgala dalagaan isaa feesbuuka taatee diinaaf ergame obboleessa isaa jala haadhee ganamaa galgala obboleessa isaa kuffisuudha gandummaadhaan garee jaarrate dhukkuba hinaaffaatiin waxalame depression badaa keessa seene quudha dhabee yoo noobeel inni fudhate booyaa yoo inni badhaafame booyaa yoo ummanni safaarse booyaa hidhanne abbaa illeen nallaallatuu jecha anammatti nallaallatuu oromoos hin laallatuu jecha mootummaa kanarra manni akka finciluuf dhagaan hin darbin hin jiru jechuudha. A'uuzu billaahi mina shayxaani rajiim. Maali hinaaffaan daangaan qabne? Arrallee duba firee maashaw gidee kakalee inni arrabsaa ture wajjin shariika ta'e dhiiga oromoota ilmaan obboleeyyan keenya kakkalee jarri kun eertiraa keessa qaxalaa ajjeesaa turan lafa qochisiisaa turan simintoo qochisiisaa turan ruhii irraa qalaa turan gandummaadhaan qabanii jechuudha ficcisiisaa turan arra nuti bakkuma san dhaabbannee shaneen diinaan obbolee dhiiga ilmaan keenyaatii fi obboleeyyan keenyaa keessa jiraa jenna jechuudha. Ati ka eegee lulaa arra shaneen goota jettee achi deebite siituu karaarraa maqee as deebi. Khalees edaa nama keetiin wallolteefi malee ilmaan oromoo ajjeesteefi miti ati. Rakkoon teetanaa jechuudha. Rakkoon teessa nuti bar ummata keenya nurraa ajjeeste ilmaan oromoo nurraa ajjeeste gabrummaa nurra dheereessiteef irra duulaa ture shaneedha. Edaati gandummaadhaaf. Tanaaf badhaadhinni abbaan fadhe injifachuuf akkanti maaliif badhaadhinni gandummaan qabu inumaan qabu nutis keessatti fagarra oromoon naannoo hundaa keessatti fagarti tanaaf badhaadhinaa wajjin fuuldurri keenya ifa yenna shakkii takka malee mootummaan tun balaa guddootu harka gaafa firee maashoo no balaa mootummaa tanarra mudachuu teessu siifin hanga xurii qeensa jalaan jirtu because I know it hanga xurii qeensa jalaa خبلان الردفوتيس بدين بدون الردفوتيس إسنو ورا خرس دين دلو قويا نجا قلقلك أوين الليلي خيس ماس وان براتين دليدا ورا خنا إسني ركون افتمالي بدأ إني خا أمتاتو إجتا بدأ إني خا جيرم أمتان دفع أمتاتي فتا نوتك إسلامات أسو عرف ريو ما شو مسرا خيسا سيني مسجدا جارتواتي أسو عرف جوار محمد مسرا سينتي مسجدا جارتو فردا سيبينا هنغاتي السلام عليكم جاتشو صداتو سيبينا نوتي خجيبا حج مسلو حجي فكاتي لكني بينا مالك أفدي تمالي حجي فندين ربي مو حجي سيهاغوتو نياتي سيفاغوتو هو جرا ديبيت مو طياره روانا تيغوتني بينا ابو باتي تكوندا دبمنيتي ندقبا تي كريدت كارد كيس بافتي وانا تقلو طياره رغوت حجي باتي انغس تكسي بينا نما حجي غبي طياره رغوري وان قلو غدنتنا اوبسو ددبه طياره ربيتته قلو غدو وصول ما ينتتيلا ربي سي اومه سودادو تايتون ديدي وما تام مدراتي توبني تام مبوداتي ني توبنا جي قلو تنام بيسيستا هچونات چدايته ربي فجچكنتين امنتي دوغان اوسو ارما سراس انت اكابي يا مديت اتي مقا اسلاماتو يمتامي مسجد انجارتو چ خيستت نوتي سيناتي نانو خبجمو جرا امنتي تي نانو خبجمو جرا قران ربي تو چ خيسنو دابچو جرا مسجداتو چ خيسنو دابچو جرا والقطما اسلام ندبيتو نو خنمو جرا چ خيست سينا اورمو داتو چ خيسنو سينو جرا چرچي چ خيس جرتو تولتو خواق فتاتو چ خيس تولفو جرا وان اورمو غنتا تسباسب لمي غنتاتو چ خيس جرا نوتلين داوتي خيستي فغرا خيستي فغرا انا ما غزي مسرا دقيلانو وان اورمو انت غزي لالي وانا منتي غزي نو فغا منتي ديس غزي نو دار كنين غمت غزي تي خيسا دبمو
qirinja arra khatiyyaas akka keessaa mul'attu godhe badhaadhina arra khiyyaas akka keessa akka bareeddu godhe badhaadhina osoo daawwit ibsaa ta'een godhu wayol shikina khasheekha qalaa ture khasheekha gadaa ture osoo mootii girrisaa madrak ta'een godhu abadanuma godhu wal beeynaa jechuudha tanaaf shaneen ammallee dankan dakka isin godhu teenya ammallee heera cabsinaan seera jala oolu teessan ammallee daba dalayda yoon dhaabne olaantummaan seeraa kabajamuuf ta'a afaaniin nagaan qabsoofne jechaa telefoonaa fi iimeelaan nama jeesisiisaa abbaa torbeetiin nama jeesisiisaa hokkora biyya keessa kaasaa jeequmsa kaasaa waraana hidhachiisaa karaa nagayaatiin qabsoonaan hin jirtu boqboqaan ammaan tan akkanatti firee maashan boquuf kun heerri deemee firee maashan dhufutti jiraachuu maqaa'if beekee fi firee maashan wanni mootiin girrisaa madrak dhiyoo tana addi bilisummaa oromoo nagaan qabsaa'u jirti mootummaan tun akkana jee ingilizanyaan kataba akka waan faranjiin isa dhageeffattu ummata oromoo gowwoomsuuf fadhaawara nuucuma kana akka nitti bar maafiyaadha namni isarra beeke nu qofaa beeke maafiyaa gurbaa mootii girrisaa kana nu qofaatu amma waan faranjiin mee waan inni ingilizanyaan katabu jala seeniiti amma booda silaawuni uuman warri gandaatii fi girrisaan tuni maqaa faranjii mee tokko keessa barbaadi kasheer godhu kayaada kannatu waumanni katabu kuta ingilizanyaan katabu anjala gattaa'eetiin laalee dhabe jaluma gattaa'eetiin laalee dhabe amma booda silaawu tom Kristina marre jettanii silaawu Facebooka feeka baastanii nama jalan lakkooysa nama ida'uu takka maqaa keessaniif namnummaa nama isa jala deemu kun hundinuu hin jiranii barirra guddaan cinaa ol hin jiran ani irgixanyaadha miliyoonni tokko hin jiru namni imma isa jala deemu jiru kun ka'e folowara isaa ta'ee deemu jiru kun nama tokkoon beekan ka amma dura na hime an bar 200 Jawaar jalatti folow godhee kanaan jeen beekan nama tokko 200 Facebooka 200 baneetiin folow godhee akkanatti bar abashaa tana Moses ne Jawaar keenya jee kanaa himeen beekan okay strategiin san bareedudha ammoo namuma si jala folow godhu miliyoona takkaa fi waan jiran kanuma Dr. Abiy kana irra jira kabaatii 3 maafur dura dhufe ka amma miliyoona ga'u jiru kan maaliif shiftaan eega Facebookaan yaa'iin godha jee Facebooka bananii shiftaa dalagaa dhorkuu osoo hin ta'in waan ummataa haqa ummanni imma waan jawwichi jawuu miti kalaalu taayyee maal jee ilaala ummanni tataayee fudhatamata jawwicharra ummanni maal jee jaa ummanni maal dana gizee barruudhaan dhufe taayyee maal jee jaa Abiy waan biyyaa maal dubbate jaa mootiin girrisaa madrakoo arra histii maal katabe jaan ummanni imma biyya keessatti live sammaas waan dhugaadhaan nu bira barbaadan ummanni akkuma dur jechuudha dhugaan jirtu sumatan mootiin girrisaa histii dalagu jira malee akka biyya tana hoogganuu hin dandeenye ifuu hoogganuu kan hin dandeenye if beeka tolchee if beeka tanaafuu shanee shammattuu dhiiga ilmaan oromoo isin harka jiru ni irraanfanne seenaa dhiifama Dr. Abiy jeetu ummata oromoo dhiifame isin goosisee taa'u jira amma immoo ummanni oromoo akkuma kaleetti guusee biyyaa isin baasuu ta'a jechuudha ummata jeequun hin danda'amu olaantummaa seeraa jira waraana ni qabna waraana poolisii oromiyaa qabna obbo Shimallisiin hoogganamu kan poolisa oromiyaatiin hoogganamu humna teenya jaarrachaa yaana jabeeffachaa yaana akkanaaf kan hin jiru abbaa feene dhungachaa yaana abbaa feeneef mataa qaqqabachaa yaana namarra dhaadachaa yaana namarratti ni jira baqal hijaa namarra kakaasaa yaana tooftaan teenya ammayya tarsiimoon boqottee jirti tarsiimoodhaan yaanu tarsiimoodhaan yaana warri jettan tarsiimoon teessan tahistiidhaati tarsiimoon dhumatte karaa cufuun dhumatte jeequmsa uumuun dhumatte wanni imma boodaafe nagaa fi fayyaadhaan heeraa fi seeraan filmaata fi filatanii fixachuudha achi ala duumeessa dhufu jiruu fi rooba dhufu keessaan caayoo jette gurrassi calawu biitti jeeqamtu takka hin jirtu takka biitti jeeqamu teessu takka hin jirtu inuma tana jala sararaati akka gaarii beeka firee maashaw gidee guyyaa 2 fi 3 booda nama dhibba amma dura maqaa isaaniin kaasin haati keeniyaatti dhabamsiistee fi
ajjeeste qabannee sii dhiyaannaa jechuudha riikardii fudhanneef jalaa yaa'u jirra ummata oromoodhaa amma dhimma kee barsiisaa ayyaanaa jechuudha miilanumaan ummanni oromoodhaa likkitti hubachuu qaba warri san keessa maqaan ijoollee taasisanii dhufe humaa godhuun dandeenyu irra guddaa gizee waa saaxillu warra isaan ajjeesan kana ummanni feesbuuka laaleeti achirratti maqaa fa'aa gizee dhagaanii fi maqaa abbaa gizee dhagaan mucaa keenyaa jaanii nu cinqaa eegalaniitti nama maqaa yaamuu kadheesne amma immoo adeemsi isaanii yakkaa saaxilamaa deemuu qaba we have no doubt qabsoodha jirra qabsoon wareegama qabdi qabsoon madaa'uu qabdi qabsoon du'uu qabdi du'uudhaaf qanga qophiidhaati jechuudha ilmaa takka wanumaan takka ta sodaannu takka hin jirtu akkuma gaafa biyya seene jeetti akkuma gaafa ala jirru jennetti firraa yaasneeti hidhannee caantaa uffannee lollee badhaadhina ilmaan oromoo bara 150 argate kana akka amma booda abbaan fadhen fudhanne taasifna jechuudha xiqquma tanarratti xiqqu if boodan jiru tanarratti xiqqashu tanaaf ammaa salkanii guyyaa hojjechaa jirra olaantummaa seeraa warri hin beekne baradha jibbaadhaa fi maarree warri naanneessitan sheena ufteessan heera kabachiisuun itti fufa warra jibbaadhaa fi waan biraa naanneessitan yaada jibbaarraa dhiisaatii karaa yaadaan mormuudhaatti as deebi'aa isiniin jenna kan sanii alaa yakkamtoonni amma dura dhiifama isinii godhame warri ammaas irra deebi'ee badii dalagaa jirtan tokkollee nu badii san jalaan baatan heerri ni kabajama badhaadhinni itti fufa oromoonni mooti gabroomuun oromoodhaa raawwattee jirti abadanu muumichi ministeeraa Dr. Abiy bara kurnan dhufu ni bulcha achi booda ministeera biraa oromoo bulcha bara 50 dhufu oromoon hin cabtu inuman cabtu gubi tana jalaa gubi kanaafu warri badhaadhinaa akka gaariitti jabaadhaa mohaa jirra irra aanaa jirra dhugaa ummata keenya barsiisaa jirra ummanni leenji'aa jirra grassroot level grassroot irratti jalarraa kaasnee ummata keenya mobilize godhuu irratti dalagamaa jira hojjetamaa jira ummanni soogiddaa fi sukkara adda baree jira ummanni faradaa fi dhugaa adda baree jira ummanni isaaf hojjetuu fi taa'ee keessa isaaniitiin if jiraachisu baree jira jechuudha ummanni immoo namuma taa'ee akkanatti akka zaariin beeka inni nabiyyi nan jeetu taa'eetu maallaqa ummataatiin goofaddiidhaan if jiraachisee if mootoomsu kana ummanni jibbee jira hin barbaadu kana ummanni quufee jira inuma kanaafuu firee maashoo gidees waan dubbattu keessatti eeggadhu siin jenna heera jalaan baatu sii fi warri haftanis heera ni kabachiisamaa ni kabachiisnaasi badii duraanii dhiifama jechuudhaan mootummaatu irra isinii dabre taamma godhaa jirtan ammoo riikardiin teessan hundi ni jirti wanni isin godhu jirtan hundi ni jirtani watakka akka harkaa baafachuu hin dandeenya miilanumaan isin dhaamna eeggadhaa karaa deebi'aa qabsoo karaa nagaa eeggattan qabsoo gara biraa dhiisa gara sadi dalaguun hin jiru mootummaa keessa yaaneeti mootummaa tana laamshee isin warri jettan hundi eenyu waajjira kam eenyu aanaa kam eenyu godina kam eenyu bakka tam eenyu waajjira kam bakka tam jira hundi adda beekamtan akka boqqolloo dhilamuu teessan fix yourself sitti fakkaatti haangorra jirtus ha sadarkaa gadaanarra jirtus ha bakka feete jirtus harkaasii qabna waan kee hunda dhilamuuf teessan it's a matter of time taniifuu karaa nagaa irratti as deebi'aa mootummaa tan abbaan fadhe ka'ee utaale abbaan fadhe gat utaale abbaan fadhe gamana utaale abbaan fadhe gamas utaale abbaan fadhe televiziyoonii irra ganama galgala ba'ee hoose abbaan fadhe girjee abbaan fadhe maaljee mootummaa tana sossoosuun tasan danda'amtu dhiiga jaarraa abbaa gadaatiin jaaramte dhiiga elemoo qilxuutiin jaaramte dhiiga waaqoo guutuutiin jaaramte dhiiga jeneraal Taaddaseetiin jaaramte dhiiga laggasaa waggiitiin jaaramte dhiiga qeeroodhaatiin jaaramte dhiiga qabsaa'ota oromootiin jaaramte abbaan fadhe sossoosuu hin danda'u abbaan fadhe dhiiga abbootii teenyaati naggaadeen siyaasaadhaa abadan waan kana sossoostee diinaa harkan kuffisu tasuma fittiin dhiisnu jechuudha tunta akkasittaa beekamtu hooyyee faccee daldaaltonni siyaasaadhaa ka ololaan ganamaa galgala ajandaa ummataa baasee ummata burjaajeessu warri saabaa'oo keessatti bara meeqaaf kijiba kilaash booji'aa ba'e ammaan tana ergamtoota mootii girrisaa madrak ta'uudhaan ala kanarraa warri waa barreessu hundinuu hooyyee facceedhaa arrallee manni hiramu jiraa jechuudhaan olola kijibaa ka waa takkallee miizaanan qabne tamsaasaa jiran anamma nuti manni gammanna gizee isin kijibdan maaliif ummanni naannoo hooyyee faccee jiruu fi naannoo finfinneetii fi
نانو خويا فجأة خنا جيرو غنتنو إذا أمني كنا كجبايز نينجا أمتها سنرك we like it ونرى بني دبنو في اللي خجبا خيسن أمتها قرسيسو في دبين تيسن ميزانك أباتيتي متخرى دبن أما خويا فجأة ونني نرى دبن تجروف أمتها خجبو خنا لا لا تجراني بر مالي دبين تيسن ديفند قدود آفي هو يسين كنا مالف أجندة بالرئيس ندفو بالرئيس تن موتين كريسادا مدرك واني في بوست قدوم فينه غربا غوا سابا او خيسة ترميسا في تخانا خيسة دي غربا ارميسا غوتو سابا او خيسة فردا بيغنت خطبه يرغ إذا نمني نديران كل رغودان غوا دا خجان دوغان نما نديرا خنا تكا ايلي رايرتا تكا ايس خوفور رايرتا تجان دوغان nama tokko tokko numaan argate dheeraa aylii qabu ammoo wanni jaamu jirtu tunduga namichi gizeetti ergame fuudheetu right away gurbaa Austraaliyaa keessa khiriina maraataa nyaatu tokkos inboxuma jechaa oola taa'eetuma bar inboxiin isa dhuftun jirtu ifiif katabee inbox ja koyyee faccetti lafti hiramtee fi manni hirame tokkon jiru yoo hiranoo maaltu si galche anama keejjennotti mana diinni jaaree deeme abbootii lafaatiif ummata oromootiif hojjetaa mootummaatiif sabaa sablammii hundaafuu yoo hiran arrakkoo irraan qabu yoo mootummaan tun itti amantee abbaa amanteef kannite huuta elaariyu maaltu si galcheet maali ati maal keessaa qabda mootummaan tun teetii miti biitti teetii miti gizee feete biyyaa abaarta gizee feete nama biyya bulchuu abaarta gizee feete olola biraa oofta teesseetuma daldalumatti jirtu kiraa manaas irraa kafalamtu fudhachuuf jecha niiraa western union achitti ergamtuma nyaachuuf jecha namni kami ganamaa galgala akkuma gaafa saabaa oo keessa teessee kijibtutti arrallee oromoon naamanti jettee yaadda wanni ONN oromoon hin laalleef maali nuu dakkan dakkaa godhe wanni OMN namaan tana gatii dhabe OMN namaan tana miidiyaa Juwaarii fi miidiyaa Baqqalaati eeganuti jenne ummanni ilaalu jira OMN nama deeme miidiyaa OFC ta'ee jira miidiyaa Shanee ta'ee jira ka ijaa fi gurra ummata Oromooti miti ijaa fi gurri ummata Oromoo rabbi naa kennuuf obbotaayyeen namarra jira nurra jira ijaa fi gurra hin qabnu nuti miidiyaa ijaa fi gurra keenya ta'uu hin qabnu nuti hin qabnu ijjinis tana gurrinis kana kiyya إجابي الروح يتاون دندو ميديان سن إجابي قرى جواري سن إجابي قرى OFC دات ميديا تابات ميديا أوروموتي متي جواريس خطابات خأوروموتي متي مبود لما أوروموتي في ناسوني تناف فردن وني مبود أصود باو قبادة مجوار وني مبود نبريف تابعي چقودا يدي أورومون إنو مرام بتتو بقى دابته بر رخشني فوق الدتاسا جلي اولمه تيجرا بر شيشه خبجو متك كان قبو بك ديمت قول فين وانا ما غزينا ما خاسني وربر جيبوده بتاجي مالك انا مت ترغي بك ديمت جولين جيبوده خريفته مالك راجا جرتي بر يسراو اني نو غنا نما غبيو خنا لالين akkatti gabbaa'u qaba namni gabbaa'u kun sanii miti dubbiin si dhageeffachuuf gabbaa waan ati dubbattu si laaluuf gabbaa kabajaa kaleetiif gabbaa namni taarraatiif miti saniifuu hoyyee facceetuu hiramee jettanii kijiba warri asirraa ooftan warri saabaa keessatti urmii teessan guutuu kijibaa baatanii waraana mootummaan Itoophiyaa qabdu taana hunda madeessitanii ajjeestanii fixxan خاغندا تكونوا بوجيسين كانوا تتدلن نوندا لولاد ديما يتنين كجبات ورتن اما اللي امه اورموت على تيسني خجيبه خيسني توفانو لنا امني فنيان سن راقبه يجرا انجرتو ابسو غندا گيساك ابسو اورموت يچون انجرتو وني شني ردو ليف غندومان نومالي وني جني دبم سيسنيف غندومان ناميچي خلي نومالي جي غندوما بلفه الرجل دخية جاي دخاني فيه خلالة تات بكوبك أبا إسان نما دقاتي متيجو
khaleerraa jijjiiramuun qabu namni ejjennoo qabaachuu qaba murannoo qabaachuu qaba kutannoo qabaachuu qaba maali daldaaquun namni karaa tokkorra mee eega qabsoo shan irratti eegallee fi eega qabsoo karaa daandii irratti garagalle hanga Jawaar dhufee shanetti seerin ni tuyne nuti hin tuyne kabaja qabnaaf Jawaarisi hanga Jawaar dhufee Abiyyitti hin bu'in ni tuyne hanga Jawaar dhufee Oromoo adda fuudhutti seenin ni tuyne shanee wanni itti duulaa turreef maqaa uummata Oromoo adda baasteef maqaa gandummaadhaan koreeniif jaarteef maqaa uummata Oromoo irra duulaa turteef maqaa uummata Oromoodhaa hongeessaa turteef maqaa qabsootiin gandummaa wal jaartee bakka juttu dhukkuma gandaa jala namni deemu ganda bakka fayyaan qabu kun ejjennoo qabaachuu qaba namni tanaaf koyyee facceetu manni hirame lafti hiramte marree hiramte jettee warri taayisanii mootiin girrisaa madrakisin ergee waan kana naanneessitan uummata Oromootiif kijibaa ta'uu keessaniif garsiisuu keessaniif galatoomaa isin hin janne wanni nuti irra deebinee dubbannuuf dubbiin teessa miizaana qabaattee osoo hin ta'in uummata Oromootiin uummanni kun uummata kijibaati ilaalaa jechuudha maaliif naannoo koyyee faccee kana uummanni jirummaa dhaqee ilaala mana san namni hirameef hin jirtu dubbiin ati kijibdu kana bishaan yaa'aa jechuudha dhiisi kijiba dhugaa qofa dubbadha ifa faan garangalina wal kuffisuuf hin yaadina gandummaa keessaa ba'a Oromummaa qofa leellisa gosummaa dhiisa Oromummaa fi Oromummaa qofa qabadhaa deema tooftaadhaan deema naggadni Amaaraa fi Oromoo wallolchiisanii naggadan dhumatte nuti Amaaraa si sodaannu wanni Amaara kokkoo nu godhaa olaniif hin jirtu dhumatte san jeneraal Waaqoo faanis lolan jaarraan faanis lolaniin joolleen teenyaas lolteen wanni mabooda tana dalagaa godhannuuf hin jirtu dalagaa biraa dalaguudha wanni ganamaa galgala dubbii Amaaraatii fi dubbii naftanyaa yaanii tana jala deemanii tana naggada siyaasaa haasawaa godhataniif hin jirtu dalagaa dalagu waan dalagu qabdu dalagu deemte tun sirri beekamu qabdii yenna jechuudha gama biraatiin duulli hayyoota Harargee irra deemaa jiru duula qindaawaa mootii girrisaa madrakiin ayatoolaadhaan gaggeeffamaa jiru kun beekamaadha nurra duula gaggeesse ni dadhabe nu jalaa nama bayaase ni dadhabe nu arrabsiise ni dadhabe itti hadhaayifanneeti ganamaa galgala ta dur daran cafaqaa yaa'u jirra malee nu if boodan deemine nu arge amma immoo Jaafar Alifaa hayyuu Oromoodha ka isaa'uu Oromummaa barsiise hayyuu Oromoodha duula irratti oofsisaa ka jiru Jawaar Mahaammadi angaafiin an qabu abbaan fadhe komachuu mirga qaba rakkoodhaa miti tun Harargee fi siyaasaan Itoophiyaatii fi Oromiyaa maaliif Harargee adda taatiidha gaafiin tiyya gaafa dargiidhaatis Harargeen diddeeti dargiidhaa wajjin wal lolaa turte gandi biraa hundi immoo dargii wajji dalagaa turte gaafa Haayila Sillaaseetis Harargeen diddeetuma qabsoorra turte gandi biraa hundi immoo Haayila Sillaasee wajjis oofaatuma turan gaafa Mallasiis gandi keenya dideetuma waa hunda keessaa bahee barattoonni hundi dankan dakkaa ta'e kaanis baqatee kaanis maal ta'e nutis roorroon nurra geessee biyyaa nu baasti kabaqate kun hundinu OPDO'n taanuudhatti miidhamne gandi biraa hundi immoo OPDO keessaas numa jira gaafa Mallasiis sanuma amma eega ilmaan Oromoo injifatanii masaraa qabataniis isin Harargeen akkuma dursanitti taati du'aa nu aangorra baasan nu ka du'aaf qofa qaadhimame eenyuun nu godhe akka namni biraa mootummaa qabatee mootummaa hojii jiraatutti nu too maaliif hin barre ummanni keenya homaan barre gizee xayyiba masaraa keessa teessee dalaytu faarfamtu caaltuun itti aantu pirezidantii taatee hojjettumaaf arrabsamti gizee Umar ministeera ta'ee hojjetu faarfamu maaliif Jaafar Ali kabiyya galee badhaadhinaan deeggara jiru arrabsama Fariyaan Aliyyi ta
tagaafa Somaaleen akkasitti Oromoo miitu miilaan calanqu maali cinaaksanii fi Fadisii fi Baabbilee fi Gursum kana keessa deemaa turte ta paarlaamaa irratti akkasitti dhaabbattee dubbachaa turte arraan tana haadha gosaa taate haadha gandaa taate maaliif irratti duulama maaf nama keenya maaliif tun gandi biraa mirga dhaaba siyaasaa fadhe keessa jiraachuu eega qabaate Harargeenoo siyaasaa hunda keessa jiraachuu mirga eenyuu dhoorka walirra garreechuu taraatana akkatti abbootiin teenya kasaarte garre akkatti obboleeyyan keenya kanurra gurguddaa kasaare garre eega Oromoon bilisoomte qabsoo Oromoo deeggaruu qabna yenneeti qabsoo Oromoo deeggaru maali badiin teenya maali badiin caaltuudha maali badiin ilmaan Harargeedha saniif ilmaan Harargeedha gizee hunda qabsoodhaaf dhugumatti jechuudha wanniniin Jawaar Mohaammed akkaana dheeffadhee jibbeef keessa Oromoof qabsaa du'aalleen akka ana aangorra nabaasaaf naa du'aan akkamit namni tana jaa ishiishe qorii keessatti fina jeestu boo akkamit namni na aangorra horsiisaaf naa du'aa jaa ummata keetiif duutamoo ummata keetiin aangorra na horsiisaaf naa du'aa yetta ummata keetiif gaara seentee loltamoo ummata keetiin karaa naa cufaadhaa dubbiitti jedha gayama naa agar akka harkattu naa taasisaa yetta zamana akkam keessa dhufne saniifuu duulli ilmaan Harargee ragga xurii hanga qeensa jalaa ijoollee Harargee irraa deebisuu hin danda'u Harargeen badhaadhina dhibbarraa dhibba fudhannee jirra galtee nu keessa galte diqaalaa nu keessa dhalatte taati gara fidde ta Oromummaa dhugaasan hin qabne ta nu keessa dhalattee gandummaa biraa naanneessitu hundaa'u takkaa isiifitti dhiisuun teenyu jechuudha takkaasii ummata Harargeetiif nu murteessaaf akka duritti galchaa miskiinaa godhattanii ummata keenya ergattan akka duritti ummata keenya hiisistanii hin ajjeesistan akka duritti ummata keenya tumsiistanii biyyaan baastan ummanni keenyaas kabaratee qaba mootummaa harka qabatee mootummaa Oromoo tanaa wajjin biyyasaa bulchachuu ummatasaa bulchachuu nagaa eeggachuu mirga qabaa jechuun ummanni keenya wannummaan dhufaa dabraa hundaaf ergamaa ta'uuf hin jiru ummanni keenya gandi biraa maantu qabne Abdulaziz Jabuutii bulchu ni arrabsama Suleymaan Daddafoo Saudi Arabiyaa bulchu ni faarfama maaliif namni keenya kabak mootummaa keessa dhiqan ni xureeffama kabakka biraa immoo gootata maaliif tanaaf diduu qabnaa jechuudha tanaaf mo'achuu qabnaa jechuudha yes bakka abbootiin teenyatti gufattetti nuti hin gufannu yes bakka abbootiin teenyatti kuftetti nuti hin kufnu yes bakka abbootiin teenyatti sobamtetti nuti hin sobamnu badhaadhinni keenya eenyuti miti eenyus nuun kan nuti miti ka badhaadhina dhufe badhaadhinaan nu dhufe badhaadhinaatu waraana Oromoon jaarrachuu qabdi jennee ala kanaa iyyaa turre waraana nuuf jaare yaada keenya hojijjiire shaneen diina ilmaan Oromooti jennee mormaa turre shaneen diina ilmaan Oromooti jee karaa keenya irra dhufe adawwiin Oromoodhaa warra qabsoo Oromoo bakka lamatti adda qooduu jenne adawwiin Oromoodhaa ka ilmaan Oromoo bakka lamatti adda qooduu jee badhaadhinni karaa keenya irra dhufe xawal waalleen qabsoo Oromootiif diina malee firaamitii jenne xawal waalleen qabsoo Oromootiif diina malee firaamitii xawal waalleen takkarra lamarra sadi yaadu qabdanii jee jechuu badhaadhinni karaa keenya irra dhufe badhaadhinni nuti miti ka badhaadhinni dhaqe akka nuti barbaannuu fi yaada nuti qabnu san galmaan gahurratti hojjechuu jira badhaadhinni tanaaf badhaadhinni keenyaa jenna nuti miti ka badhaadhinaa keenya it matters waan kiyya niin eeggadha jechuudha abadanuma amma booda Harargeen kararra cafaqamtu abadanuma amma booda Harargeen hidhamtu abadanuma amma booda Harargeen ajjeefamtu abadanuma amma booda Harargeen namni ergatu abadanuma amma booda Harargeen mootummaan reebtu arguun barbaannu jechuudha tanaaf falli ilmaan Harargeedhaa
haqa qabsoo Oromoodhaa jijjiirama Oromoon fitte kana qabachuudhaan jijjiirama Oromooti ja'anii kijiba jijjiirama gandummaatiif fi duula gandummaatiif warra yaa'u balfitee Oromoon qabsoo haqaa ta ilmi Oromoodhaa masaraa keessa jiru tana jabeeffannee jaarraa achi nuu jira jenne waaqoo achi nuu jira jenne mul'isi achi nuu jira jenne elamoo achi nuu jira jenne isiisan qabannee qabsoo teenya galmaan gaachuu irratti hojjechuun teenyaa jechuudha. Tanaaf warreen isinirra du'an kalloo qocaa baaseetiin jira abbaan fadhe waan fadhe naan jedhu I don't care. Asiiniin sitti naqayettee natti dhufnaan I don't care. Ready. Nattas deemnaan ammaas asiiniin si facaasa. Tana beek. Prevention ifitti suudhatu. Siin miidhayettee deemnaan addaan si kaayana. Ansintu sittiin as deemee harka si laadha jennaan mataa walakkaan ijalamee walakkaan si naqan. Tana sirri beek. Tachi ala warreen hokkora haastanii nageenya boorooysuudhaaf deemtan kan duula ilmaan Oromoo Harargee irra gaggeessaa jirtan warreen hayyootiin keenya Jaafar Alii Fariyaa Aliyyi kabajamtuu caaltu ka Aabiis warruma fadheewu ka duula isaanii irratti oofaa jirtan dhaabaa isiniin jenna. Warreen maas duulli isin irra deemus hin baaraginaa hin rifatinaa xurii qeensa jalaa isin jalaa kaasuu danda'an ejjennoo teessan murannoodhaa fi kutannoodhaan ooffadha. Tanuma durattuu ka ganda keenya bocolu diqaalaa nu keessa dhalatte. Ka ganda keenya laaqu diqaalaa nu keessa dhalatte. Ka gosaa fi lammiinsaa onnisaa qeensaa beekamtuu miti. Ka nu keessa dhalate. Eeggachuudhaan adda baasuu qabnaa jechuu kana lafa jala wal barsiisaa yaa'uu qabna. Akka gaarii wal barsiisaa deemu ni beeynaa jechuu haati gara fiddee nu bira dhalate hunda. Ka maqaa abbaa kijibaatiin deemu abbaa haadha fuudheen if yaamaa deemus ni beeynaa jechuu. Tana tasuma fudhannu jechuuti. Tasuma. Kanaafuu akkuma hayyoonni keessan isiniif ziqayaatti hayyoonni keenyaas nuuf ziqaya. Kanaafuu warreen obboleeyyan keenya irratti duula gaggeessu jirtan duula keessan dhaabaa isinin jenna. Tantanaan alaa badhaadhinni ifa ni moona ni injifannaa dhukkuba koronaa vaayirasii kana rabbi isinirraa haa qabu cubbuu irratti gandummaa dhukkuba gandummaa gosummaa fokkottuu gandummaa fokkottuu nama jala ka fardaatti warri yaatan hundinuu toobadhaa karaa rabbi as deebi'aa ka salaattus salaati ka waaqeeffattus waaqeeffadhu ka kiristaanaatis amantii teetiin gaggeeffadhu karaa rabbiitti as deebi'i akkanaan hin kutin rabbi araarama isin haa kennu nuufillee rabbi araaramu dhugaarra dhaabbadha akkana jechaan olina akkana ejjennoo qabaadha karaa tokkorra deema summii gandummaa yoo isin keessa dhufte firraa dhiqaa dhugaa qofa qabadhaa deema karaa ganama eegalleerra akkanan jenne nuti yoo badhaadhinni xiqqollee dantaa Oromootiin akkana godha jee ka duratti gabbee badhaadhin irra duuluu taa'u tokko ana hangaan arketti hangaan keessa jirutti hangaan hubadhetti hangaan xinxaaletti ijatiyyaan gurra kiyyaan qalbii tiyyaan laaletti hegereen Oromoodhaa badhaadhinaan milkooti. Nagaan naa tura ilmaan Oromoodhaa ka gandummaan qabne ka gosummaan qabne ka Oromummaa qofaaf falmitan sheer godhaa Oromoo biraatiin gaa qabsoon teenyatti fufa badhaadhinaa wajjin fuuldirri keenya ifa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa tura.